nyaata lagatan dabalatee garmalee akka isaan yaaddeessu fuula tiwutar isaan irratti ibsan. Mootummaan Itoophiyaa haala amma irra jiru kanarraa akka of booda deebi'an akeekkachiisan. Hidhamtoonni siyaasaa wal'aansa fayyaa argachuu qabu, mirgi murtii haqa isaaniitis eeggamuu qaba jechuun gaafatan. Dirreen siyaasaa Itoophiyaa cufamuun rifachiisaadha jedhan Seeneetar Bob Menendez. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Steets kan turanii fi yeroo ammaa USAID'tti kaadhimamtuu kan ta'an Samantaa Paawar dubbii Seeneetarri Ameerikaa Bob Menendez dubbatan jabeessuun yaaddoo qaban ibsan. Samantaa Paawar waa'een siyaasaa Itoophiyaa rifaasaa ta'uu ibsuun keessattuu dubbiin hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiranii xiyyeeffannoo argachuu barbaachisaas jedhan. Hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa gaggeessaa jiran erga nu jalaa miidhamanii booda jaalala isaaniif qabnu ibsachuuf booyuu fi gadduu dura osoo isaan lubbuun jiranii du'a oolfachuutu barbaachisaa jechuun namoonni OMN dubbisee himan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen kutannoo fi gootummaadhaan kabajaa Oromoof jecha lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaa gaggeessaa jiraachuu isaaniitiif sababni kabajaa fi ulfina Oromoo akka eeggamuu fi akkasumas sarbamiinsi mirga dhala namaa akka daangaa godhatuuf yaadameetii jiran jiraatan Harargee Lixaa irraa yaada kenne tokko. Itti dabaluunis namoota mirga keenya kabachiisuuf mirga isaanii dabarsanii nuuf kennan kanaan akkuma gootota lubbuun hin jirretti bor seenaa isaanii hidhii ciniinachaa odeessuu mannaa osoo isaan lubbuun jiranii furmaata ta'uufiitu murteessaadha jechuun dubbataniiti jiru. Adaduma oollee bubbulluun haalli nageenya Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu hammaachaa dhufeeti jira jedhan qeerroon godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo irraa OMN fi yaada laatan. Haasaa muummee ministeera Abiy Ahmed Dambidolloo Shaambuu fi Aambootti dubbate hawaasa jidduutti qurramiinsi akka uumamuuf itti yaadamee kan dubbatamedha jedhan qeerroon Qeellam Wallaggaa. Abiy Ahmed uummata Oromoo ajandaa bocee harka kaayuun dhimma hayyoota siyaasaa irraa akka of booda deebi'aniif jecha shira xaxaa jira waan ta'eef haasawa inni haasa'ee xiyyeeffannaa itti kennine yeroo keenya gubuu osoo hin taane uummanni Oromoo akkamitti hayyoota isaa hidharraa baafanna jedhanii yaaduutu furmaata ta'a jechuun dhaaman. Itoophiyaa keessa olaantummaa murna taayitaa humnaan dhuunfatee jiru malee olaantummaan seeraa hin jiru jedhan qeerroon Shawaa Kaabaa Salaalee irraa bilbila yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif kennan. Manneen murtii sirnichaa irraa haqa eeguu dhiifne qeerroo fi qarreen qabsoo finiinsuun hayyoota keenya mana hidhaatti dararamaa jiran baafachuun alatti furmaata biraa hin qabnu jedhan qeerroowwan Salaalee kun. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraanni murna bilisiginnaatiin hoogganamu kan aanichatti bobbaafamee jiru sababa mootummaan mindaanuuf hin kafalle jedhuun hawaasa naannoo sana jiraatan dirqisiisanii maallaqa irraa funaanaa jiraachuu isaanii jiraattota keessaa namni odeessa kana nuun gahe ibseetii jira. Qaamonni poolisii kunneen beelli nu fixee jira waan qonqotti nyaannu nuuf kennaa jechuun suuqa namoota dhuunfaa irra deemuudhaan kadhataa turanii kan jiru jiraatan Anfilloo namoota maallaqan isaan gaafatan jara dhoowwate ammoo dirqisiisanii saamaa jiranii jira. Sababa kanarraa kan ka'e guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi qaamota poolisii fi ajajoota komaandoo poostii aanichaa jidduutti akka mudates maddi keenya kun itti dabaluun ifoomseetii jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun ijoon ammaaf qabannee siif dhiyaanna kanan gammaa daawwatan ture babal'ina oduu teenya idilee keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa Maammadii ogeessi kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamaal faana ture horaa bula. Daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoon isinitti hima an hordofaa Maammadii. Oduu teenya jalqabaatiin dura ta'an kooree dhimma haajaa alaa Ameerikaa Seeneetar Bob Menendez waa'een hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa warra mana hidhaatti nyaata lagatan dabalatee garmalee akka isaan yaaddeessu fuula tiwutar isaan irratti ibsan. Mootummaan Itoophiyaa haala amma irra jiru kanarraa akka of booda deebi'an akeekkachiisan. Hidhamtoonni siyaasaa wal'aansa fayyaa argachuu qabu, mirgi murtii haqa isaaniitis eeggamuu qaba jechuun gaafatan. Dirreen siyaasaa Itoophiyaa cufamuun rifachiisaadha jedhan Seeneetar Bob Menendez. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Steets kan turanii fi yeroo ammaa USAID'tti kaadhimamtuu kan ta'an Samantaa Paawar dubbii Seeneetarri Ameerikaa Bob Menendez dubbatan jabeessuun yaaddoo qaban ibsan. Samantaa Paawar waa'een siyaasaa Itoophiyaa rifaasaa ta'uu ibsuun keessattuu dubbiin hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiranii xiyyeeffannoo argachuu barbaachisaas jedhan. Hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa gaggeessaa jiran erga nu jalaa miidhamanii booda jaalala isaaniif qabnu ibsachuuf booyuu fi gadduu dura osoo isaan lubbuun jiranii du'a oolfachuutu barbaachisaa jechuun namoonni OMN dubbisee himan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen kutannoo fi gootummaadhaan kabajaa Oromoof jecha lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaa gaggeessaa jiraachuu isaaniitiif sababni kabajaa fi ulfina Oromoo akka eeggamuu fi akkasumas sarbamiinsi mirga dhala namaa akka daangaa godhatuuf yaadameetii jiran jiraatan Harargee Lixaa irraa yaada kenne tokko.
itti dabaluunis namoota mirga keenya kabachiisuuf mirga isaanii dabarsanii nuuf kennan kanaan akkuma gootota lubbuun hin jirretti bor seenaa isaanii hidhii ciniinachaa odeessuu mannaa osoo isaan lubbuun jiranii furmaata ta'uufiitu murteessaadha jechuun dubbataniiti jiru. Adaduma ollee bubbulluun haalli nageenya Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu hammaachaa dhufeeti jira jan qeerroon godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo irraa OMN fi yaadalaatan. Haasaa muummee ministeera Abiy Ahmed Dambidolloo Shaambuu fi Aambootti dubbate hawaasa jidduutti qurramiinsi akka uumamuuf itti yaadamee kan dubbatamedha jan qeerroon Qeellam Wallaggaa. Abiy Ahmed uummata Oromoo ajandaa bocee harka kaayuun dhimma hayyoota siyaasaa irraa akka of booda deebi'aniif jecha shira xaxaa jira waan ta'eef haasawa inni haasee xiyyeeffannaa itti kennine yeroo keenya gubu osoo hin taane uummanni Oromoo akkamitti hayyoota isaa hidharraa baafanna jedhanii yaaduutu furmaata ta'a jechuun dhaaman. Itoophiyaa keessa olaantummaa murna taayitaa humnaan dhuunfatee jiru malee olaantummaan seeraa hin jiru jaan qeerroon Shawaa Kaabaa Salaalee irraa bilbila yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Manneen murtii sirnichaa irraa haqa eeguu dhiifne qeerroo fi qarreen qabsoo finiin sun hayyoota keenya mana hidhaatti dararamaa jiran baafachuun alatti furmaata biraa hin qabnu jaan qeerroowwan Salaalee kun. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraanni murna bilisiginnaatiin hoogganamu kan aanichatti bobbaafamee jiru sababa mootummaan mindaanuuf hin kafalle jedhuun hawaasa naannoo sana jiraatan dirqisiisanii maallaqa irraa funaanaa jiraachuu isaanii jiraattota keessaa namni odeessa kanan ungee ibseetii jira. Qaamonni poolisii kunneen beelli nu fixee jira waan qonqotti nyaannu nuuf kennaa jechuun suuqa namoota dhuunfaa irra deemuudhaan kadhataa turanii kan jiru jiraatan Anfilloo namoota maallaqan isaan gaafatan jara dhoowwate ammoo dirqisiisanii saamaa jiranii jira. Sababa kanarraa kan ka'e guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi qaamota poolisii fi ajajoota komaandoo poostii aanichaa jidduutti akka mudates maddi keenya kun itti dabaluun ifoomseetii jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun ijoon ammaaf qabannee siif dhiyaanna kanan gammaa daawwatan ture babal'ina oduu teenya idilee keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Oduu dubbisuun kan isin faana ture an hordofaa Maammadii ogeessi kaameraa fi teeknikaa Abdii Jamaal faana ture horaa bulaa. Daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoon isinitti hima an hordofaa Maammadii. Oduu teenya jalqabaatiin dura ta'an Kooree dhimma hajaa alaa Ameerikaa Seeneetar Bob Menendez waa'een hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa warra mana hidhaatti nyaata lagatan dabalatee garmalee akka isaan yaaddeessu fuula Tiwiitara isaan irratti ibsan. Mootummaan Itoophiyaa haala amma irra jiru kanarraa akka of booda deebi'an akeekkachiisan. Hidhamtoonni siyaasaa wal'aansa fayyaa argachuu qabu mirgi murtii haqa isaaniitis eeggamuu qaba jechuun gaafatan. Dirreen siyaasaa Itoophiyaa cufamuun rifachiisaadha jedhan Seeneetar Bob Menendez. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaadara Yuunaayitid Steets kan turanii fi yeroo ammaa USAID'tti kaadhimamtuu kan ta'an Samantaa Paawar dubbii Seeneetarri Ameerikaa Bob Menendez dubbatan jabeessuun yaaddoo qaban ibsan. Samantaa Paawar waa'een siyaasaa Itoophiyaa rifaasaa ta'uu ibsuun keessattuu dubbiin hidhamtoota siyaasaa lagannaa nyaatarra jiranii xiyyeeffannoo argachuu barbaachisaas jedhan. Hayyoonni Oromoo lagannaa nyaataa gaggeessaa jiran erga nu jalaa miidhamanii booda jaalala isaaniif qabnu ibsachuuf booyuu fi gadduu dura osoo isaan lubbuun jiranii du'a oolfachuutu barbaachisaa jechuun namoonni OMN dubbisee himan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunneen kutannoo fi gootummaadhaan kabajaa Oromoof jecha lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaa gaggeessaa jiraachuu isaaniitiif sababni kabajaa fi ulfina Oromoo akka eeggamuu fi akkasumas sarbamiinsi mirga dhala namaa akka daangaa godhatuuf yaadameetii jiran jiraatan Harargee Lixaa irraa yaada kenne tokko. Itti dabaluunis namoota mirga keenya kabachiisuuf mirga isaanii dabarsanii nuuf kennan kanaan akkuma gootota lubbuun hin jirretti bor seenaa isaanii hidhii ciniinachaa odeessuu mannaa osoo isaan lubbuun jiranii furmaata ta'uufiitu murteessaadha jechuun dubbataniiti jiru. Adaduma ollee bubbulluun haalli nageenya Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu hammaachaa dhufeeti jira jan qeerroon godina Qeellam Wallaggaa Dambidolloo irraa OMN fi yaadalaatan. Haasaa muummee ministeera Abiy Ahmed Dambidolloo Shaambuu fi Aambootti dubbate hawaasa jidduutti qurramiinsi akka uumamuuf itti yaadamee kan dubbatamedha jan qeerroon Qeellam Wallaggaa. Abiy Ahmed uummata Oromoo ajandaa bocee harka kaayuun dhimma hayyoota siyaasaa irraa akka of booda deebi'aniif jecha shira xaxaa jira waan ta'eef haasawa inni haasee xiyyeeffannaa itti kennine yeroo keenya gubu osoo hin taane uummanni Oromoo akkamitti hayyoota isaa hidharraa baafanna jedhanii yaaduutu furmaata ta'a jechuun dhaaman. Itoophiyaa keessa olaantummaa murna taayitaa humnaan dhuunfatee jiru malee olaantummaan seeraa hin jiru jaan qeerroon Shawaa Kaabaa Salaalee irraa bilbila yaada isaanii Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Manneen murtii sirnichaa irraa haqa eeguu dhiifne qeerroo fi qarreen qabsoo finiin sun hayyoota keenya mana hidhaatti dararamaa jiran baafachuun alatti furmaata biraa hin qabnu jaan qeerroowwan Salaalee kun.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti waraanni murna bilisiginnaatiin hoogganamu kan aanichatti bobbaafamee jiru sababa mootummaan mindaanuuf hin kafalle jedhuun hawaasa naannoo sana jiraatan dirqisiisanii maallaqa irraa funaanaa jiraachuu isaanii jiraattota keessaa namni odeessa kana nuun gahe ibseetii jira. Qaamonni poolisii kunneen beelli nu fixee jira waan qonqotti nyaannu nuuf kennaa jechuun suuqa namoota dhuunfaa irra deemuudhaan kadhataa turanii kan jiru jiraatan Anfilloo namoota maallaqan isaan gaafatan jara dhoowwate ammoo dirqisiisanii saamaa jiranii jira. Sababa kanarraa kan ka'e guyyaa kaleessaa walitti bu'iinsi qaamota poolisii fi ajajoota komaandoo poostii aanichaa jidduutti akka mudates maddi keenya